ergaa Phaawulos warra Tasalonqeetiif caafe ergaa isa duraa boqonnaa tokko lakkoofsa 2 kaasee nan dubbisa akkas jedha. Nuyi kadhata keenya keessatti maqaa keessan dhoofnee yeroo hundumaa waa'ee hunduma keessaniif Waaqayyoon hin galateeffanna. Fuula dura Waaqayyo keenyaaf abbaa keenyaa duratti hojii amantii keessanii jaalalaaf dadhabuu keessan Gooftaa keenya Yesuus Kiristoosin abdachuutti jabaachuu keessaniin yaadanna. Obboloota ko obboloota nana Waaqayyo akka isin jaallatee fi akka isin fo'ate nu beekneerra. Wangeelli nuyi isiniif lallabne humnaan hafuura qulqulluudhaan akkasumas amansiisaa guutuudhaan malee sagalee duwwaadhaan gara keessan hin dhufne. Nu immoo sababii keessaniif namoota attamii taanee akka isin gidduu turre hin beektu. Isin fakkeenya keenyaaf fakkeenya Gooftaa keenya fakkeenya Gooftaa duukaa buutaniittu. Ameen. Mata duree gootanii warri qabachuu yaaddanii an akkas jedheera waan isiniif ta'e filattanii qabachuu dandeessu. Akka warra Waaqayyo jaallateef fo'ateetti jiraachuu yookaan jireenya warra Waaqayyo jaallatee fi fo'atee jiraachuu, jireenya akka warra Waaqayyo filatee fi Waaqayyo jaallatee jiraachuu. Kutaa kana keessatti ergamichi Phaawulos ergaan inni caafe keessaa inni tokko waldaa Tasalonqeedhaa fi ergaan inni caafe. Ergaa isaa keessatti isa jalqabaa waa'ee isaaniitiif Waaqayyoon galateeffachaa jalqabaa ergamichi Phaawulos. Sababiin isaa waan jireenya isaanii keessatti arge, waan jireenya isaaniitiif naannoo isaaniitti isaan keessa godhee Waaqayyo hojjete sana dubbateeti waa'ee isaaniitiif Waaqayyoon galateeffata. Inni jalqabaa egaa sabni Tasalonqee kun jireenyi isaan qabanii waa'ee keessaniif, waa'ee hunduma keessaniif, waa'ee erga jedhee booda Waaqayyoon hin galateeffannaa. Fuula dura Waaqayyo keenyaaf abbaa keenyaa duratti jedhee jireenyi isaan qabaachaa turan tokko hojii amantii hojjechaa turan. Hojii amantii ni jalqabaa jireenya isaanii keessatti, hojii isaanii keessatti kan mul'atu, kan calaqqisu hojii amantii isaaniiti. Firoota ko sagalee Waaqayyo akka jedhu hojiin Waaqayyo amantiidhaani jedha. Waaqayyo hojii amantii, amantoonni hojii amantii akka isaan hojjetan barbaada Waaqayyo. Biyya lafaa kana keessatti kan biyyi lafaa hin qabne kan nu qabnu amantiidha. Waaqayyo amantii nuuf kenneera. Amantiidhaan akka jiraannu, amantiidhaan fayyine, jireenya amantiis akka jiraannu, hojii amantiis akka hojjennu barbaada Waaqayyo. Isa Waaqayyo nuuf kenne kana kan abboonni keenya ittiin biyya lafaa mo'an kana hojii guguddaa kan isaan ittiin hojjetan amantiidhaan. Kanaaf Ibroota boqonnaa 11 amantiin isa nu abdannu, isa nu abdachiifamne jira jedhee kan nutti nu abdachiisu, isa nu abdannu sana kan nutti agarsiisudha. Lakkoofsa 11 immoo amantii malee Waaqayyoon gammachiisuun hin danda'amu jedha. Kanaaf jireenya amantii qabaachuu, jireenya amantiitti guddachuu, hojii amantii hojjechuutu nu barbaachisa. Biyya lafaa kana keessatti, biyya lafaa hamaa kana, biyya lafaa xuraa'aa kana, biyya lafaa seexanni keessa jiru kana kan nu mo'uu dandeenyu
biyya lafaa kanarratti yaada waaqayyoo tajaajilu kan nu dandeenyu, biyya lafaa kanarratti waaqayyoon kabajuu kan nu dandeenyu nama amantii taanee hojii amantii yoo hojjenne, hojii amantii hojjechuu waaqayyoo amantiidhaan akka hojjennu barbaada. Kanaaf Yaaqoob amantiin hojii malee du'aadha jedha. Amantiin hojiitti jijjiiramuu qaba. Amantiidhaan hojii hojjechuu nurra jira. Kanaaf waan hojjennu hundumtuu amantiidhaan hojjechuu, amantiidhaan waaqessuu, amantiidhaan tajaajiluu, amantiidhaan fuula dura waaqayyotti waaqayyoon kadhachuu, hojii keenya keessatti waaqayyoon amanuu, isa kanadha kan waaqayyo nurraa barbaadu. Phaawulos egaatiin jireenya warra Tesaloniqee keessatti kan inni argee hojii amantii hojjetu ture. Hojii amantii hojjetu. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos yeroo biyya lafaa ture kan inni dinqisiifate namoota amantii. Wanta addaa wanta isa dinqisiisu hin jiru. Garuu namoonni waan danda'amne irratti yeroo isaan amananii baay'ee dinqisiifachaa ture Gooftaan. Nama amanuuf immoo wanti hundumtuu hin danda'ama jedhamee caafamee jira. Amanuu. Ibroota boqonnaa 11 laxxanii gaafa ilaaltan 32 irratti egaa waa'ee abboota amantii dubbateetidha. Waa'ee Yooftaahee, waa'ee Daawit, waa'ee Samsoon, waa'ee isaanii erga dubbatee booda waa'ee isaanii isiniif caafuudhaaf isiniif yerootti natti gabaabbataadheetidha. Kaan isaanii amantiidhaan mootota mo'an jedha. Amantiidhaan mootota mo'an. Amantiidhaan humna ibiddaa dhaamsan. Amantiidhaan afaan leencaa cufan. Amantiidhaan isa waaqayyo isaan abdachiise argatan jedha. Kanaaf namoonni waaqayyo jireenya isaanii keessatti waaqayyo kan inni hojii hojjetu kaanis immoo hojii waaqayyo guddaa kan isaan argan amantiidhaan. Warri amantiidhaan wanti hin jirre waaqayyo gara jireenyaatti kan inni fide warra waaqayyo amananitti. Amantiidhaan boolla abiddaarra dhaabbatanii abidda boba'u irratti waaqayyoon amanan. Afaan leencaa boolla leencaarra dhaabbatanii waaqayyoon amanan. Waaqayyo warra amanu wajjin hin hojjeta waan ta'eef hojii amantii isaan hojjetaniini waaqayyo ulfina isaa mul'isee isaaniin moo'ichaan isaan geggeesse. Galanni ulfinni waaqayyoof haa ta'u. Kanaaf sabni Tesaloniqee kunis bara kakuu haaraa keessa kan jiran hojii amantii hojjetu ture. Biyya lafaa kana irratti amantiin waaqayyo dandeettii waaqayyoof jabina waaqayyo amanachuudha. Waaqayyotti hirkata amantiin. Amantiin alatti hin hirkatu. Amantiin dhugaa ganuus miti akka warri kaan barsiisan. Amma wanti barsiisonni garagaraa kaaniiru utuu waa tokko jiru utuu dukkanni jiru dukkanni hin jiru jedhee utuu rakkinni jiru rakkinni hin jiru jedhee. Amantiin dhugaa ganuu miti. Dukkanni jira, dukkanaa ol waaqayyo jira jechuudha. Amantiin rakkinaa ol waaqayyo jira. Dandeettii waaqayyotti hirkachuudha amantiin. Amantiidhaan wanta hin danda'amne waaqayyo hin danda'a jedhanii tarkaanfii amantii deemuudha fuula duratti. Amantiin isa waaqayyo nuun jedhe sana bira ga'uudhaaf waaqayyoon amannee fuula dura deemuudha amantiin. Kanaaf waaqayyo jireenya amantii akka nu jiraannu barbaada waaqayyo. Kanaaf dhagaatii waaqayyo akka inni isin jaallate akka inni isin fo'ate nu beekneerraa jedhama. Kitaaba qulqulluu keessatti naxanii gaafa ilaaltan firoota koo kan waamamani baay'eedha, kan filatamani garuu akka isaan xinnoo ta'an macaafni qulqulluun isa kana nutti masaan kun garuu warra fo'ame keessaati. Akka waaqayyo isin fo'ate, akka waaqayyo isin jaallate nu beekneerraa jedha. Kanaaf hojii amantii hojjechuu, hojii amantii hojjechuu, hojii keenya keessatti, tajaajila keenya keessatti waaqayyo amantiidhaan kan inni hojjetu, amantii keessa darbee hojjeta waaqayyo. Namoota baay'eeti gooftaa wajjin hin jiraate, namoota baay'eeti gooftaa
dhiibaa ture, harkaan qabaa ture, namoota baay'eeti wallaansoo qabaa ture, gooftaa wajjiniin wal dhiibanii deemaa turan, girgirri baay'ee ture. Garuu dubartii tokkoti amantiidhaan wayaa gooftaa tuqeetidha, burqaan dhiiga isheetii dhaabbate. Nama kana hundumaa keessa hojii amantii kan hojjette ishee tokko amantiidhaan. Inni kaan itti bu'aa, inni kaan akkas godhaa, Yesuus wajjiniin isheen garuu amantiidhaan. Kanaaf jireenya keenya keessatti amantiidhaan Waaqayyoon fuula duratti amantiidhaan dhiyaachuu, kadhannaan keenya kan inni deebii argatu amantiidhaan, kennaan keenya Waaqayyo fuula duratti kan inni gatii qabu amantiidhaan. Kanaaf amantii qabaachuu, amantiitti guddachuu, hojii amantii hojjechuutu nu barbaachisa. Egaa takka takka amantii yeroo jennu, yeroo gooftaan isaan gidduu ture bartoonnis waa'ee amantii kana yeroo isaan itti hawwan tureera. Amantii nuuf dabali jedhaniin waan guddaa hojjechuu barbaadan, waan guddaa hojjechuu barbaadanii amantii nuuf dabali jennaan gooftaan garuu ishaa ta'uu amantii dhuma tokko yookaan kiiloo tokkoon isinii dabaladhee hin daballeef. Akka jedhe amma jesanaa ficaa amantiin isin keessa yoo jiraate arbuu kanaan buqqa'ee gadi bu'ee hojjettan hin ta'a jedhe. Ilaala, waan guddaa hojjechuuf amantii addaa, nama addaa ta'uu nurra hin jiru. Ishee keessa keenya jirtu amantii Waaqayyo keessa keenya kaa'e isaan hojii amantii gaafa hojjennu inni hojii guddaa hojjeta. Kanaaf kanani amanu namoonni tokko tokko har'a isaan duwwaa akka amantii qaban dinqii hojjetan dibamneerra jedhanii isaan haasa'an isatti namanu ani. Kan nu fayyine amantiidhaani. Amantiin nu keessa jira. Amantii sanaan deemuu dandeenya. Amantii sanaan jiraachuu dandeenya. Amantii sanaan lollee mo'uu dandeenya. Amantii sanaan Waaqayyoon gammachiisuu dandeenya. Ulfinniif galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kanaaf galgala kana amantiin si keessa jira. Ati duwwaa miti akka seexanni siin jedhu. Amantiin Waaqayyo si keessa kaa'eera. Amantiidhaan fayyiteetta. Amantiin sun si keessatti darbee hojii hojjechuu barbaada nama Waaqayyo. Sabni Tasalonqees hojii amantii hojjetu ture. Akkasittiin hojii isaaniitiin fuula dura Waaqayyootti namoonni Waaqayyoo kana arganii jechuudha. Inni lammaffaan jaalalaaf jedhanii dadhabu turan. Jaalalaaf jedhanii dadhabu. Firoota ko inni kun namoota Waaqayyo keessa nama Waaqayyo erga taane yeroo hundumaa isa kana keessa keenya ilaaluun nurra jira. Akkuma sagalee Waaqayyo jedhu amantiin namaa keessa namaatii takka takka hin dadhabaa. Takka takka amantiin utuu nu keessa jiru akkuma isinitti hime qorumsa nurra ga'urraa kan ka'e amantiin waan keessa keenya hin jirre fakkaata. Yommus keessa keenya ilaalla amantii keessa keenya jabeessaa cimsaa deemuutu nurra jira. Inni lammaffaan nama Waaqayyo keessa warra Waaqayyo filatame keessa jireenya isaan qabaachuu qaban keessaa inni tokko jaalaladha. Jaalaladha. Waaqayyo akka nu jaalala qabaannu barbaada Waaqayyo. Nuyi warra jaallatamne arginedha. Namni jaallatamee jaallachuun ulfaataa miti. Cubbamootatu taanee jirru Waaqayyo nu jaallate. Ijoollee badisaa taaneetu jiru nu jaallate. Waaqayyo nu jaallate immoo tokkicha ilma isaa dabarsee nuuf kenne. Jaafni qulqulluun isa kana nutti hima. Doo taaneetu jiru Waaqayyo nu jaallate. Jaalala Waaqayyo argineerra. Kanaaf ergamoonni akkas jedhanii ergaa Yohaannis isa duraa boqonnaa 4 lakkoofsa 16 irratti nuyi jaalala Waaqayyo nuuf qabu argineerra beekneerra jedhan. Itti fufanii Waaqayyo jaalalaa jedhan. Waaqayyo jaalalaa. Namoonni Waaqayyo namoota jaalalaa akka isaan ta'an barbaada Waaqayyo. Biyya lafaa hamaa kana, biyya lafaa jibbaan guute kana kan nu mo'uu dandeenyu jaalalaan. Akka sila faarfachaa turre Yesuus Kiristoos jaalalaan biyya lafaa mo'e. Al tokkonaan yeroo magaalaa Gimbii jiru rakkoon gaariyatamni garagaraa keessa dabarsine yeroos wal hubachuu dhabuu, waa'ee hafuura Waaqayyoo hubachuu dhabuudhaan baay'ee dhiibamna ture.
kana booddee fuuldura waaqayyootti jilbeeffadhee hin boo'e waaqayyoo maaliif kun ta'a? kana booddee qaxaroon beellamni jira, waldaatti beellamamnee jirra, falmiin jira. kana gootaniittu akkas xaxxaniittu kan hojjettaniittu nuun jedhu waan hojjenne hin qabnu, seexanatti ba'ee waan hojjenne hin qabnu, namoota hafuuraan guutame cubbuutti kasasamnee hin beennu. bara sana kan nama dhibu ulfina waaqayyoon nu gidduu ture beeku bashoonfa. achitti dhiirri hin jiru, durbi hin jiru, adaariirra bullee hundi keenya bakka tokko walaammannee rafnaa. yakki cubbuun hin yaadamu yeroo sana. cubbuudhaan hin kasasamnu ture. garuu maaliif kana gootan jennaan waaqayyoon gaafan kadhadhu waaqayyo akkanaan jedhe amma isaan jallina hojjechaa jiru, hammina hojjechaa jiru miti. ati hammina yaadda yoo ta'e isaan mo'uudhaaf jallina yaadda taanaani harka lama jallaa ta'uu sirra jiraanaan jedhe waaqayyo. sobaani miti kan isaan waan hojjechaa jiran, isaan mo'uudhaaf harka lama sobaa qabaachuu sirra jira akka ittiin hin mootuunaan jedhe waaqayyo. dhiisiiti ati fuula dura deemi hin mootaanaan jedhe waaqayyo. kanaaf biyyi lafaa jibbaan guutuudha, biyyi lafaa hadhaadha. karaa baay'ee jibba fuudhee gara keenya dhufa. nu garuu warra nu jibban jibbinee warra akka sagalee waaqayyo jedhu nu jaallatan jaallachuudhaan biyya lafaa kana mo'uu hin dandeenyu. jaalalaan gooftaan keenya Yesuus Kiristoos xiyyitii tokkotu hin tokkosiini namoota jajjaboo baay'ee jilbeeffachiise akka Phaawulos fa'a. jaalalaan mo'ee namoota baay'ee. hundi keenya kanas nu fide jaalala waaqayyooti. jaalala argineerra isa biratti. kanaaf waaqayyo jaalala jedheetidha. kan jaalalatti jiraatu waaqayyotti jiraata, waaqayyos isa keessa jiraata. kanaaf firoota qorraani jaalala waaqayyo isin keessa jiru jajjabeessuun barbaada. biyyi lafaa ammaachaa deema, jallinni ammaachaa deema. caalaatti biyya keenya gaafa jirtan biyyi gara biyyaa gaafa jiraattan waan baay'eedha. namni waliraa, lagaan waliraa, sanyiidhaan waliraa. iddoo tokkotti immoo hin dhaabbatu. gaafa asii sanyiidhaan waliru, gaafa sanyiin dhaqu immoo lagaan walira. lagaan yeroo waliru immoo dhaxxanii mandaraatiin walira. seexanni jaalala waaqayyo nuuf qabu kana jibbaan dhufeetidha. akka nu gannu akka nama jibbaataa nu barbaada. har'a gaa'ela namoota baay'ee, maatii baay'ee raasaa kan jiru jibbadha. garuu jibba nu gooftaarraa hin argine. kan nu gooftaarraa arganne, kan gooftaan nuuf kenne jaalala. kan nu gooftaan amala waaqayyo irraa kan nu hirmanne abbaan keenya jaalala. ijoollee jaalalaati. kanaaf gaafa jibbi garaa keenya qabatu, gaafa jibbi keessa keenya guutu jilbeeffannee fuula dura waaqayyotti qalbii jijjiirrachuun nurra jira. jibbi amala nama waaqayyoo miti. amalli nama waaqayyoo jaalala. kanaaf sagaleen waaqayyoo namni farisaawii tokko dhaqee jedha beekaan seeraa tokko Maatiyos boqonnaa 22 keessatti dhaqeetidha. seera keessaa seerri inni caalu isa kamidha? inni guddaan isa kamennaani gooftaan tokkoffaa jedhe. abboommii keessa abboommii jalqabaa waaqayyo abbaa kee garaa kee guutuutiin, yaada kee guutuutiin, humna kee guutuutiin jaalladhu isa jedhudha jedhe. waaqayyoon jaallachuu, jaalallachii jalqaba. jaalalli nama jaallachuu irraa jalqaba miti, waaqayyoon jaallachuu irraa jalqaba. gaafa waaqayyo wajjiniin walitti dhuftanii konneekti gootanii waaqayyoon gaafa jaallattanii akkuma sagalee waaqayyo Roomee boqonnaa 5 irratti dubbatu jaalalli waaqayyo hafuura qulqulluutiin keessa keenyatti waan dhangala'eef jedha. jaalalli nu keessatti dhangala'a. waaqayyo wajjiniin gaafa taatanii waaqayyo jaalala keessa keessanitti dhangalaasa. waaqayyoon garaa guutuudhaan, yaada guutuutiin gaafa waaqayyoon jaallannu deebinee immoo inni lammaffaan immoo abboommii inni lammaffaa immoo riyyaa kee jaalladhuudha. namni waaqayyoon jaallate, namni jaalalaan waaqayyo wajjiniin ta'e gara riyyaa isaatti galagalee riyyaa isaa jaallachuu danda'a. takka takka yeroo mana waaqayyo keessa jiraannu namoota jaalalli waaqayyoon galiini, namoota waaqayyoon hin beekne gaa'ilaan walitti gaafa hidhamnu
jaalala irraa barbaanna. Namni Waaqayyoon hin jaallatin nama jaallachuun ulfaataadha. Namni Waaqayyoon hin kabajin akkamitti sin kabaja? Kanaaf firoota koo gaa'ila keenya warri takkaatti galtanii Waaqayyo sana gargaaru. Warri ittiin galiin garuu nama Waaqayyoon jaallatu barbaadadha. Jaalalli achii jalqaba, Waaqayyo irraa jalqaba, gaa'ila irraan jalqabu. Isa kanadha namoonni jaalala dhiiraaf durba gidduu jiru jedhanii jaalala iddoo garagaraatti hiru, jaalala maatii jedhee inni kun hin dadhabaa, inni kun immoo fa'aa, inni kun hin hafaa. Jaalalli Waaqayyo garuu bara baraan jabaatee dhaabbata. Kanaaf inni jalqabaa Waaqayyoon jaalladhuudha. Deebi'ee immoo inni lammaffaa riyaa kee jaalladhuudha. Riyaa keenya akkanu jaallannuudha. Jaalala riyaa, jaalala firaa, Amaariffisaa baalenjaraa isa jaallachuudha. Inni sadaffaa dhaqanii gaafa laaltanii jaalala nama hundumaa jedha, jaalala maccaa jedha macaafni qulqulluun. Dhaqanii Phexros isa lammaffaa boqonnaa tokko dhaqanii gaafa laaltan jaalala maccaa qabaadhaa jedha, jaalala nama hundumaa. Kanaaf gooftaan keenya Yesuus Kiristoos namoota sin jaallate duwwaa yoo jaallattan gatii maal qaba? Isaan kanamma warri kaan iyyuu hin godhamu jedhe. Jaalala nama hundumaa qabaachuu, jaalalli gaafa keessa keenyatti dhangala'u, Waaqayyoon jaallachuu gaafa jalqabnu, riyaa keenya jaallachuu gaafa jalqabnu, jaalalli maccaa immoo keessa keenya dhufachuudha. Namoota kaan jaallachuu dandeenya. Jaalala Waaqayyoo namootatti agarsiisuu dandeenya. Biyya lafaa jibbaan guute kana jaalala mo'uu dandeenya jechuudha. Isa kana lagaa namni Waaqayyoo filame, namni Waaqayyoo jaallate jireenya isaa keessaa kan jiraachuun isarra jiru isa kanadha. Isa kana jaallachuu. Inni ittaanee jiru, inni kan biraan, inni sadaffaan diina kee jaalladhu jedha. Diina kee jaalladhu. Kun akka biyya lafaatti ulfaataadha miti? Akka biyya lafaatti ulfaataadha. Maatiyos boqonnaa 5:43 irratti argitu. Inni durii abboommii kaaseetidha gooftaan akkas jedhamee caafameera jedheetidha. Egaa fira kee jaalladhu jedhamee bara duraa keessa diina kee immoo jibbi jedhamiti seerri durii jedhe. Ani garuu isiniin jedha diina keessan jaalladhaa jedhe. Yoo isa kana ta'e maal ta'uu keessan? Ijoollee Waaqayyoo ta'uu keessanti kanaan beekamaa jedhe. Ijoollee Waaqayyoo ta'uu jaalalaan. Kanaaf yeroo tokko jaalalli keenya guddachaa, jaalalli keenya bal'achaa deemuutu irra jira. Utuu biyyi lafaa jibbaan guutu nu jaalalaan. Jaalalli egaa nu gidduu jiru namoota dhaala. Jaalalli nu gidduu jiru dhaloota keenyatti darba. Jaalala ammoo kanaaf gooftaan akkas jedha, Phaawulos immoo akkas jedha, jaalalaanii mo'aa malee warra isin jibbanii hin jibbiinaa jedha. Jibba mo'uun hin danda'amu. Jaalalaan moona. Jaalalaan mo'uutu nurra jira jechuudha. Kanaaf jaalalli immoo gatii nama baasisa gaa. Jaalala gooftaa waan qabdaniif galgala kana kan dhuftan ofitti hirriftanii gatii baasuu qaba. Hojii dhiiftanii, karaa dheeraa ooftanii, utuu dadhabaa jirtanii, walakkaan hojii ooltanii kan dhuftanii jaalalli gatii nama baasisa. Kanaafi sabni Tasalonqee kun maal godhu? Jaalalaa fedhanii gatii baasu ture. Jaalalli gatii nama baasisaa uumaa miti, Waaqayyo biraa garuu gatii qaba. Jaalala fedhanii gatii baastu, jaalalli ofitti hirrisuu qaba, jaalalli miidhamuu qaba, garuu fuuldura Waaqayyooti gatii qaba. Jireenya saba Tasalonqee keessa kan ture Phaawulos kan inni isaan keessatti argee jaalalaaf jedhanii dadhabu. Jaalalaaf jedhanii dadhabu. Sabii Waaqayyoon jaallannuuf kan nu wangeelaaf gatii baafnu. Sabii Waaqayyoon jaallannuuf obboleessa keenya kan jaallannu. Sabii Waaqayyoon jaallannuuf diina keenya kan nu jaallannu, macca kan nu jaallannu. Sababii Waaqayyoon jaallannuuf warri badu kun, warri cubbuu keessatti jiran kun kan inni keessa keenya nu nyaatu. Kanaaf jireenya namoonni Waaqayyo qaban egaa jireenya jaalalaati.
Qorontos dura boqonnaa 13 lakkoo tokko kaaftanii gaafa ilaaltan amala jaalalaa nutti hima. Amala jaalalaa, jaalalli fuulan guuruu, jaalalli kan isaan barbaadu, jaalalli of hin dhiibuu, amala jaalalaa nutti hima. Kana jireenya sana shaakaluutu nu barbaachisa. Jaalalatti yoo guddanne malee yerooma tokko akka biddaa dhufee nurra bu'ee jaalalli nama hundumaa jaallachuu hin dandeenyu. Jaalalli nama keessatti guddata. Jaawii jaalalaan yeroo tarkaanfii fudhachuu jalqabdan, jaalalaaf yeroo itti dadhabdan jaalalli keessan dabalaa deema. Jaalalli isa kanadha. Inni sadaffaan jireenya isaanii keessatti kan arge Phaawulosii abdii gooftaatti qaban akkas jedha. Inni sadaffaan gooftaa keenya Yesuus Kiristoosin abdachuutti jabaachuu keessaniin jedha. Gooftaat abdachuutti, abdii gooftaatti qabanitti jabaatanii dhaabbatan. Gooftaa bira abdii qabu. Ammam yoo gidirfamne, ammam rakkinni yoo nurra ga'e, ammam biyya lafaa keessa yoo jiraanne nu abdii qabna. Ameen jenna. Gooftaa bira abdii qabdu, arras abdii qabdu, booris abdii qabdu, biyya lafaa irratti abdii qabdu, biyya waaqa irratti abdii qabdu, namoonni waaqayyo abdii qabu. Abdii qabnu kanatti garuu jabaannee dhaabbachuutu nurra jira. Namoonni baay'een utuu abdii qabanii akka warri abdii hin qabne jabaatanii dhaabbachuu dadhabanii dudduuba deebi'anii waan waaqayyo isaan abdachiise dhaban. Namoonni jabaatanii dhaabbatanii waaqayyoon eeggatanii isaan isa waaqayyo isaan abdachiise argataniiru. Firoota koo isa kanadha kutaan silaa dhaxanii Qorontos boqonnaa 13 lakkoofsa dhumaa irratti dhaxanii gaafa ilaaltanii abdiin jaalallii fi kana booddee amantiin hamma dhumaatti jabaatanii dhaabbatu jedha. Isa kana keessa jira isa Phaawulos jedhu. Warra Qorontos sanin akka godhaniif isaan jajjabeessu warra Tasalonqee bira garuu jira. Kanaaf akka waldaa kiristiyaanaatti waldaan keenya waldaa amantii, waldaan keenya waldaa jaalalaa, waldaan keenya abdii Kiristoositti qabdutti warra jabaannee dhaabbannu akka nu taanu barbaada Waaqayyo. Kanadha. Beektu kana caalaa kan kanarraa hafe hintsaa yoo ta'e namoonni baay'een hintsaa qabu biyya kana, mana miidhagaa qabu, churchii miidhagaa qabu, garuu dadhabanii harcaanii churchiin isaanii baay'een gurguramaa jira. Garuu jireenyi keenya bara darbee, jireenyi keenya laga ce'ee, jireenyi keenya dhaloota akka dhalootaatti akka inni gara ijoollee keenyaatti darbuu fi jireenya dubbatu, jireenya jiraataa, jireenya seexanni balleessuu hin dandeenye kan nu qabaachuu dandeenyu jireenya amantii yoo qabaannedha. Jireenya jaalalaa yoo qabaannedha. Jireenya isa Waaqayyo nu abdachiise sana jabeessinee qabannee yoo dhaabbannedha. Dur Waaqayyo yeroo dubbatu beektu biyya ijoolleen dur biyya turtanii namoonni maasxaawoshaa qabu, dabtarii qabu, ajandaa tokko bitanii numa caafu. Warri Waaqayyo isaan gargaareessa caafame sana ta'anii eeggatu. Warri kaan garuu Waaqayyo kana naan jedheera, kanaan jedhee xinnoo booddee Waaqayyoon kasasuutti ka'u. Kanaaf bara rakkinaa sana keessa hin yaadattu ayiraa warra eera turtan yookaan warri kaasettii isa dhageessan yoonaan akkas jedhe obsumaan eeggadhu Waaqayyoo kee iji isaanii argaa dhiphina kee jedhe. Obsaan eeggachuu. Abrahaam fa'aa isa Waaqayyo isaan abdachiise obsanii argatan. Bara lakkoofsisanii argatan. Yoo tureyyuu inni Waaqayyo jedhe hin dhufa. Inni Waaqayyo kakate hin dhaawwata. Nuuf waldaa keenyaaf, biyya keenyaaf, dhaloota keenyaaf abdii qabna. Inni nu abdachiise Waaqayyo amanamaadha. Kanaaf Ibroota boqonnaa 10 lakkoofsa 23 irratti inni abdii nuuf kenne amanamaadha jedha. Waaqayyo amanamaadha. Kanaaf abdii isaanii maal godhu? Jabeessanii qabatanii dhaabbatu. Abdii qabnaa jedhu. Qilleensa yeroo dhufu abdii qabnaa jedhu. Bubbeen yeroo dhufu abdii qabnaa jedhu. Haalli yeroo ammaatu Waaqayyo isa isaan abdachiise sana
jabeessanii qabatanii eeggatan. Kana isaan gidduutti arge namatti hin tolu jireenya akkasii qabaachuu. Abdii isa Waaqayyo isaan abdachiise sana, isa Waaqayyo isa abdii isaaniif kenne sana cimsanii jabeessanii isa qabatanii dhaabbatan. Roomee boqonnaa 12 lakkoofsa 12 irratti abdii qabdanitti gammadaa, rakkina obsaa, Waaqayyoon kadhachuutti cimaa jedha. Abdii qabdanitti maal godhaa? Gammadaa. Takka takka yeroo Waaqayyo waan nutti himee abdannee yeroo Waaqayyo waan nu godhuudha guyyaa galataa jedhu biyyaa guyyaa galataa qopheessu. Guyyaa galataa qopheessu. Garuu gooftaan guyyaa argattan gammadaan jedhu guyyaa abdii waan qabdaniif gammadaa jedha. Al tokko magaalaa Naqqamte keessatti obboleettii tokkotti qopheesse guyyaa galataa qopheessite. Abbaan manaasee Amboo jira. Waaqayyotti itti dubbate sagantaa tokko irratti itti dubbate Waaqayyo walitti isin qabaa. Kana booddee qophaa jiraachuun hin hafaa ennaa itti dubbateera. Hin beeknu nu kana dhageesseetti isheen sagantaa tokkotti Waaqayyo itti dubbateera. Guyyaa galataan qaba kottu guyyaa galataa irratti tajaajilattee na waamtee nan dhaqnee maaltu jira maalirratti maalidha kana itti galateeffattu maalidha ennaani Waaqayyooti maatii keen walitti qabaa. Qophaan jiraattan kana booddee naan jedheera. Kanaafan immoo sagalee Waaqayyo amaneera harruman Waaqayyoo fi galata dhiyeessaa jette. Kanaaf firoota ko namni abdii qabanitti cimoo turan isaan. Haalli fakkaatu isaan garuu abdiin isaanii ilaalu. Isa Waaqayyo isaaniin jedhe dhaga'u malee sadiin jedhe miti. Waaqayyo isin abdachiisee gaafa isinii baatanii waan garaagaraa dhageessuu dandeessu. Kan diinni isin dhageessisu abdii qabdan akka isin gadhiiftaniif. Abdii qabdan akka isin shakkitaniif. Sabni Tasalonqee abdii qabanitti jabaatanii dhaabbatu hin shakkan. Lafti yoo raafame bubbeen yoo dhufe qilleensi yoo dhufe abdii qabna jedhu. Abdiin qaba kaakuun qaba ani adiina koo naaf raawwatamaa mul'anni koo. Abdiin qaba jedhu hundumaa abdiin qaba. Sabni Waaqayyo abdii qaba, namni Waaqayyo abdii qaba. Yoo kufayyoo abdii qaba, yoo itti dukkanaayyoo abdii qaba, yoo lolli baay'ateyyuu namoonni Waaqayyo abdii qaba. Namni abdii hin qabne, namni fira hin qabne, namni gargaarsa hin qabne gara isaa dhufee abdii argata. Waaqayyo biratti abdii arganne, Waaqayyo biratti abdii arganne. Nu abdachiisee nuuf raawwateera, inni nu abdachiise ammas nuuf raawwata. Kanaaf jireenyi namoonni filataman, namoonni jaallataman jireenya isaanii keessatti maal argitu? Abdii qabanitti cimoodha. Cimoodha. Kanaaf cimina isaanii irraa argitu akkasittiin isaan keessatti arge. Ibroota boqonnaa 10:36 akka jaalala Waaqayyo gootanii isa Waaqayyo isin abdachiise sana argachuudhaan obsaan danda'uun isin barbaachisa. Yeroo xinnoo isheeti jira jedha. Dhufuun kan isaaf ta'u hin dhufa. Inafu. Ameen hin dhufa. Inni Waaqayyo jedhee hin dhufa. Yesuus hin dhufa. Yesuus akka ijoollee abbaan qabnee isin hin dhiisu. Dhufeen isin fudhadha dheera miti hin dhufa Yesuus. Abdiin keenya inni guddaan inni dhumaa isadha. Kiristoos dhufaatii isaa. Waaqayyo saba kube saba badeef ilma isaa abdii kennee ilmi isaa Yesuus hin dhalate dubartiitti. Yesuus dhufee immoo nan deemaa yoo hin deeme isinii wayya hafuura qulqulluun isiniif erga jedha. Hafuura qulqulluu ergeera. Nan du'a keessaan ka'aa nan deema dee kana booda hafuurri qulqulluu dhufeera. Amma abdii keenya lafarraa hundumaa kan xumuru abdii tokko qabna. Yesuus hin dhufa. Kanaaf abdii isaanitti jabeessanii cimanii dhaabbatu. Kanadha jireenya isaanii keessa kan jiru. Inni arfaffaan wangeelaa rakkina keessatti humna Waaqayyootiin fudhatan. Humna Waaqayyootiin wangeela fudhatan. Wangeelli keenya humna hafuura qulqulluu hubannaadhaan malee sagalee duwwaadhaan gara keessan hin dhufne isaaniin jedha. Wangeelli maal qaba? Humna qaba. Waldaa humna wangeelaa miti waldaan keenya. Wangeelli maal qaba? Humna qaba. Saganaa kan Roomee boqonnaa 1 irratti sagalee Waaqayyo jedhu. Wangeelli warra Yihuudootaatiif yoo ta'e, warra Giriikiif yoo ta'e fayyisuudhaan maal qaba? Humna qaba wangeelli. Wangeela kana maaliin? Humna wajjin fudhatan.
wangeela kana sagalee waaqayyoo kan jedhu maal jedhame fidal ይገላል jedhameti fidal duwwaan najjeessaadha fidal bichaa ይገላል namoonni akka amma wangeela kana namoonni baay'ee nama sammuu isaanii keessa malee sammuu laphee isaanii keessa hin jiru wangeela sammuu duwwaan immoo ogummaa duwwaa ta'a gaafa keessa namaatti gadi bu'u immoo humna ta'a jireenya ta'a kanaaf wangeela humna hafuura qulqulluu wajjin fudhatan firoo tokko wangeelli kun hafuuraan caafame sagaleen kun jedhamiti gooftaan jireenya dhugaadha hafuura wangeelli jireenya dhugaadha hafuura kana takka takka yeroo iddoo garaagaraa deemnee tajaajila miti namoonni kan isaan sagalee waaqayyoo dhaga'anii eebbifamanii hafuura sagalichaa yoo galeef duwwaadha hafuura sagalee kana hafuura namoonni takka takka hafuura yoo sana ta'uudhaa baate inni isin jettanii faallaa isaati namootaaf gala complain godhu yeroo baay'ee akkas jedheedhanii garuu hafuura inni ittiin dubbatamaa jiru har'a waaqayyo wanni jechaa jiru sana hafuura sana wajjin yoo walii galtanii sagaleen waaqayyo hafuura ta'ee humnaan keessa keessan dhufa humnaan oo dhufe immoo keessa keessan jabeessa jireenya keessan misa jireenya keessan keessa rakkina buqqaasa sagalee waaqayyo kanaaf sabni Tasalonqee sagalee waaqayyo humnaan fudhatanii humna hafuura qulqulluutiin fudhatanii humna hafuura qulqulluutiin kana kan isin argitan ni kan biraan rakkina keessatti gidiraa keessatti wangeelatti amananii gidiraa keessatti wangeela lafan keenya gidiraa keessatti haala mijataa keessatti miti gidiraa keessatti wangeelatti amanu wangeela fudhatan kanarraa kan ka'e jireenya isaanii keessatti waan hojjetame dubbadhee raawwadha kanarraa kan ka'e Phaawulos waan kana isaan keessatti waan argee fi kan inni jedhu garraatti akka argitanii waaqayyoo akka inni isin jaallatee fi akka inni isin fo'atee beekneerraayedha namatti hin tolu yeroo geggeessaa taatan yeroo paastorii taatan waa'een jireenya namaa nu dhiphisa nam tokko itti fufee galma ga'u nam tokko guddachuun isaa nu hawwisiisa namni kun jireenya bara baraaf qophaa'a namni kun hojjetaa waaqayyoo ta'ee arguu hawwina Phaawulos hawwiin isa keessa jiru galma ga'eef Tasalonqee irratti sababiin isaa jireenya isaanii keessa kana waan jiruuf waa'ee keessanii maal goona waaqayyoon galateeffanna sababii isaa akka waaqayyo isin jaallateef isin fo'atee duuf galeera beekneerra jedhe namni as keessaa jireenya isaa keessatti kan hundumaa argitanii namni kun nama waaqayyo fo'ateedha namni kun har'a Kiristoosoo dhufe nama mo'ichaan gara waaqayyo dhaquudhattanii arguu caalaa kan nama gammachiisu hin jiru kanaaf waa'ee keessaniif waaqayyoon galateeffanna akka waaqayyo isin jaallateef akka isin filatee beekneerra jedhe kanaaf waaqayyo jireenya nu kenneera nu waameera sagalee waaqayyo immoo fo'amuu keessan መጠራታችሁንና መመረጣችሁን ታጸኑ ዘንድ ከፊት ይልቅ ትጉ ይላል ዋመሙ ከሰኒ ፎአሙ ከሰን ፊጣን አከባፍተኒ ሰዱራ ጫላ ጀባዳይ ኢሳን ቁነማ ዋመሙን ሳኒ ፎአተሙን ሳኒ ፉለድሮ ዋቀዮቲ ዋንሳን ወጀተኒን ማል ጎደረ ጳውሎስ በሬራ ሚልከናኤራ አርጌራ ጀ ከነን ሳኒ ራሙለት የጅሬኛ ሳኒ ከሰት ከነተው ሳኒቲን ፎአሙ ሳኒው ini kan berani kan ini sanin jedhu ini kan berani fakkeenya nuuf Kiristoosin fakkaatan jedha ama jireenyi isaanii Phaawulos atani gafalaaltan Korontos sadura boqonnaa 11 lakkoofsa 1 irratti akkani Kiristoosin fakkaadhu na fakkaadhaa jedha warra Korontoosin asitti immoo warri Tasalonqee kun maal ta'anii jireenya isaanii keessatti akkasin isinii nuuf Kiristoosin kan fakkaatan taatanii jedha jireenya isaanii keessatti ergamoota tajaajiltoota yeroo sana tajaajilanii fi Kiristoosin fakkaatanii jireenya isaanii kanaan
kanatti irraa calaqqise waan godhani hundumaa sanaan kanatti irraa calaqqise kanarraa kan ka'e inni dhumaa jireenya isaa irratti kan mul'ate wangeelli isaan biraa ba'ee naannoo isaaniitti akaayaatti akka naannoo sana kan jiru hundumaatti akka inni dhaga'amu godhe. Hamma waa'ee keessaniif hamma nu dubbachuun nun barbaachifnetti waa'ee keessaniif dhugaa ba'u wangeelli nu gidduu jiru kun jaalalli nu gidduu jiru kun waaqayyo nu gidduu jiru kun nu gidduutti hojii hojjetee wangeelli naannoo keenyatti dhaga'amu. Isaan gidduu waaqayyo jira. Isaan namoota waaqayyooti. Isaan gidduu humna jira. Isaan gidduu obsa jira, jaalalli jira, amantiin jira jedhanii inni kun naannoo isaaniitti dhaga'ame. Kiristoosni lallabame naannoo isaaniitti. Sababii isa kanaaf egaa Phaawulos kan inni gammadee waa'ee isaaniitiif waaqayyoon galateeffatu. Egaa firoota ko nus warra waaqayyo waameedha. Waaqayyo nu waameera, jireenyaaf nu waame. Erga waaqayyo nu waame immoo nuyi akka warra waaqayyo waameetti, akka warra waaqayyo jaallateetti, akka warra waaqayyo fo'ateetti jiraachuu nurra jira. Hojii amantii hojjechuudhaan, jaalalaaf jennee dadhabuudhaan, abdii gooftaa Yesuusitti qabnutti jabaannee dhaabbachuudhaan, wangeelaa humnaan fudhachuudhaan, gidiraa keessatti cimnee dhaabbachuudhaan, Kiristoosiin fakkaachuudhaan akka warra fo'ameetti, akka warra jaallatameetti jiraannee wangeelli immoo hojii waaqayyo nu gidduu jiru kun immoo warri kaan dhaga'anii gara mana waaqayyo akka dhufan gochuun nurra jira. Jechi tokko jira. Jecha caalaa jireenyatti dubbata jedhu namoonni. Jecha namaa caalaa jireenyatti dubbata. Inni jireenyi dubbatu powerfulidha, humna jabaa qaba. Jecha haasaa namni haasa'u caalaa jireenyi namaa dhiibbaa fida. Al tokko akkas ta'e jedhama. Seenaa dhugaadha. Nama tokkotti waldaa keessaa tajaajilli kennameef jecha ba'ee tajaajila baay'ee waldaa keessatti tajaajiluun haalatti malee rakkoo uumeeti malee waldaan itti amantee miti tajaajila laatteef. Namni sun garuu nama rakkina qabudha baay'ee. Amantoota wajjiniin rakkina qaba, namoota baay'ee wajjiniin. Jireenyi isaa waan irratti haasa'amu hamaadha. Garuu waldaan jeeqamuu irra dhanii takka egaa gaggeessitoonni waan godhan dhabanii kennaniif gaafa achi ba'ee dubbachuu jalqabu hin haasa'u namoonni. Walitti gaggalanii haasa'u. Kana booddee as dhaggeeffadha hin dhaga'amu jennaan hin dhaga'amu jedhaniin. Itti dabale dhee hin dhaga'amu jennaan hin dhaga'amu jennaan. Kana booddee maaliif hin dhaga'amu jettu? Hin dhaga'amu kunoo dubbachaa jirtu miti jennaan. Isatti dubbatu akka nu dhageenyee fi jireenya keeti nutti jedhan. Hojii keeti nutti jedhan. Kanaaf firoota koo jireenyi keenya waan gaarii dubbachuu qaba. Jireenyi keenya namootatti jireenya amantii, jireenya jaalalaa, jireenya obsaan, abdii waaqayyo obsaan eeggatu qabaachuu, wangeelatti amanuu danda'uu keenya, rakkina keessatti obsine waaqayyoof jiraachuun keenya warra kaan irratti dhiibbaa fiduu qaba. Akkasittiin akka warra jaallatamanitti waaqayyoon, akka warra filatamanitti jiraannee biyya lafaa kana boonee guyyaa dhumaatti ulfinaan iddoo waaqayyo nuuf qopheessaa dhaquutti nuuf ta'a. Waaqayyo ayyaana isaatiin nu gargaaru. Nama nagaa waaqayyo akkasumatti hin dubbatu. Jireenya keenya irratti ayyaana dabaluu qaba waaqayyo. Nama amantii akka nu taanu barbaada waaqayyo. Nama jaalala akka nu taanu barbaada waaqayyo. Nama obsaa akka taanu barbaada waaqayyo. Wangeelli kun humnaan akka nu keessatti hojjetu barbaadna. Sadhageenya kana jireenya keenya keessatti akka nu hojiidha. Ka guyyaa guyyaatti nutti lallabamu kana wangeelli humnaan dhufee seenaa keenya akka inni jijjiiru barbaada waaqayyo.
Kiristoosiif dhuga baatu, waldaa humna qabdu, waldaa jaalala qabdu dhiibbaa fiddu, waldaa obsaan abdii Waaqayyo isheedhaaf kenne qabattee dhaabbattee mootummaa Waaqayyoof qophooftu ta'uun nurra jira. Waldaan isaa kana miti, waldaan nuyi. Saba akkasii taanee namoonni tajaajiltoonni, namoonni Waaqayyo akka nu filatamneef, akka Waaqayyo nu jaallate yeroo hundumaa tajaajilaa ta'uun salphaa miti. Baay'ee yeroo baay'ee tajaajilaan jireenya ofii isaan jiraatu, jireenya namaa jiraata. Jireenya isaa gammachuu qabaate illee waa'ee warra kaanii bo'a. Waa'ee namoota cubbuutti kufanii, namoota rakkina galanii isaanitti sammuu qabata. Garuu waldaan Tasaloniqee kun Phaawulosiif mataa bowwuu hin turre akka warra kaanii. Phaawulosiif sababii galataa, waa'ee keessaniif Waaqayyoon galateeffanna. Maqaa keessan dhoofnee maal goona? Waaqayyoon galateeffanna. Kanaaf galataaf warra sababii taatan, jireenyi keessan ilaalanii kan namoonni isinitti gammadan, kan isaan Waaqayyoon galateeffatan, Waaqayyo isin haa godhu. Jireenya kanaan Waaqayyo isin haa eebbisu. Jireenya kanaan Waaqayyo isin haa guddisu. Akka sagaleen kun jireenya, sagalee kanatti jireenya kenneefi saba Tasaloniqeetiif, sagaleen kun jireenya amantii isiniif haa kennu. Jireenya jaalalaa isiniif haa kennu. Jaalalaaf warra gatii baaftan, jaalalaaf jettanii warra of kennitan, warra jireenya laattan Waaqayyo isin haa godhu. Warra abdii qabdan, obsaan eeggattan, warra amantan Waaqayyo isin haa godhu. Sagaleen Waaqayyo humnaan isin keessatti haa hojjetu. Humna sagalee Waaqayyo kun billaa qara lamaati jedhamee caafamee jira. Buqqaasuu danda'a, ijaaruu danda'a. Humna sagalee Waaqayyoon rakkinni jireenya keessan keessaa haa buqqa'u. Humna sagalee Waaqayyoon jireenyi keessan haa ijaaramu, manni keessan haa ijaaramu, jireenyi keessan galma haa ga'u. Garaa koorraa fedha koorraa isin eebbiseera. Eebbi kun isiniif haa ta'u. Waldaa